Assalamualaikum guys, baga nagaan gara YouTube channel kiyyaa deebitan jecha arras mata duree addaa tokko isiniif qabadhee dhufeera. Mata duree irraa irratti aappii tokko osoo hin fayyadamin bilbila harkaa keenya qofatti fayyadamuudhaan akkaataa paaswordii wifi kamiyyuu mul'isuu yookaan arguu akka dandeenyu viidiyoo kana keessatti isin agarsiisa. Kana yeroo jennu wifi yookaan immoo paaswordii bilbila namaa biroo irratti guutame yookaan immoo akka tasaa paaswordicha osoo hin beekne bilbila keenya irratti guutame karaa salphaa ta'een bilbila keenya qofa fayyadamuudhaan aappilikeeshinii tokko malee akkaataa paaswordicha itti argannu wal duraa duubaan isin agarsiisa. Akkuma agartan chaanalii kana keessatti viidiyoo garaagaraa kan barnootaa isiniif gadhiisaatiin jira. Osoo barnoota irratti kallattumaan hin dabarre dura namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan iddoo diimtuu gama gubbaa irratti argamtu kana yookaan sabiskiraabii tuutaan cuqaasuun akkasumas gama mirgaa irratti iddoo beel kanaan isiniif fidaa. Iddoo kana yeroo cuqaastan amma haala kanaan tartiibaan isiniif fidaa. Kan gubbaa iddoo ol jiru kana banachuu hin dagatinaa. Viidiyoo nuti gadhiifnu kallattumaan nama hunda dura akka isin qaqqabuuf isin gargaara. Namoonni sabiskiraabii gootanii jirtanis iddoo kana banachuu keessan mirkaneeffadhaan isiniin jaa. Viidiyoo irratti kallattumaan haa dabaru. Okay guys, barnoota irraa keenya irratti kallattumaan yeroo deebnu paaswordicha argachuudhaaf jalqaba seetingii mobaayil keenya irra jiru kana ni cuqaafna. Haala kana erga naaf banee amma iddoo wireless network kan jiru gama gubbaa irratti argamu kana ni cuqaafna. Ammas deebinee iddoo wifi kana yeroo cuqaafnu haala kanaan wificha connect naaf ta'e naaf fida jechuudha. Wifi kana irratti akka tasaa namni itti naa guute ta'a. Paaswordicha hin beeku. Paaswordicha baruudhaaf ammoo simply iddoo qulfii wifi kana ni cuqaasa. Haala kanaan ergaan cuqaasee QR code completely isaa naaf fide jechuudha. Amma erga haala kanaan QR code isaa naaf fide maaliin godhaa koodii isaa kanin amma baafadhe kana screenshot godhee niin qabadha jechuudha. Footoodhaan bilbila harkaa kiyya keessatti amma step isaa sirriitti hordofaa. Amma haala kanaan erga naaf fide screenshot haala kanaan niin godha jechuudha. Erga haala kanaan screenshot godhee amma maaliin godhaa keessaa hin baha jechuudha. Amma deemee biraawusara kamiyyuu kan fedhu Chrome niin seena jechuudha. Erga haala kanaan naaf fide iddoo sarchii gama gubbaa irratti argamtu irratti weebsaayitii kana je'ee barreessaa jechuudha. Fakkeenyaaf zinc.org je'ee barreessu linkii gama jalaa irratti argamtu kan isa zinc.org jettu kana yeroon cuqaasu haala kanaan asitti ni dabarsa. Amma weebsaayitii kana keessatti maaliin godhaa footoo reefi screenshot godhadhee oliin baasaa jechuudha. Kana ol baasuudhaaf yookaan upload godhaaf iddoo upload jettu kana nin cuqaasa. Kunoo akkuma agartan iddoo upload yeroon cuqaasu faayila naaf fidaa. Faayila kiyya nin filadhaa. Akkasumas footoo reefi screenshot godhee gama gubbaa irratti argamtu nin filadhaa jechuudha. Haala kanaan footoo yeroon ol baasu amma itti aansinee iddoo linkii gama mirgaa irratti argamtu kunoo akkumaan isin garsiisuun iddoo kana ni cuqaafna jechuudha. Simply wifiin keenya kunoo akkuma jalaa agartan paaswordii wifi connect naatee isa kana innis Haaruun 912 kan jiru kana jechuudha. Haala kanaan paaswordii wifi kamiyyuu laaluu simply application tokko malee fayyadamuu dandeessu jechuudha. Viidiyoon kun yoo isin fayyade like godhuun akkasumas namoota birootiif share godhuu hin dagatinaadha. Yaadas ta'ee gaaffii yoo qabaattan komentii gama jalaa irratti naaf kaa'uu dandeessu. Deebii teessan kallattumaan kan isiniif deebisu ta'a. Waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa tura.